waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Dhugaa baatii lama qaba. Mana kana ji'arra darbee argamte. Tokko hidhaa kotii kan. Ameen. Lammaffaa immoo eebba guddaatu naaf ta'e. Ameen. As dhufuun kosi nama waaqayyoo tokko jirti barsiistuun tokko dhugaanaa baate. Waan guddaatu naaf ta'e, eebba guddaatu naaf ta'e. Nan hojjedha milkaa'u, mindaan koo ji'aan hin ga'u, mana sanatti hin eebbifame. Waan ani yaadneef naaf baname jettee dhugaanaa baate jalqaba jechuudha. Sani booda singeessa jettee guyyaa sanbataa wayii dhufne injiraan ture paastariin deebinee asumaan waldaa masarata kiristoosii deebi. Achitti waaqeffannee gallee deebinee ammas kamisa moo ishiin natti hin tolle jennaan barsiistuu biraa yaammadhee wajjin dhufe. Ani waldaa gurguddaas deemeera. Fakkeenyaaf akka waldaa iyyuu faan deeme. Hidhaan koo hiikameen beeku. Kana jechuun seexanni narraayyeen beeku. Gara waggaa 18-19 ta'anii waldaa keessa kanan ture jechuudha. Waldaa kamuu nan dhaqaa. Waaqayyoon na jaallataanis Waaqayyoon nan jaalladha manaa gadi. Kanaaf mana kanatti ni hiikame. Hidhaan koo ni hiikame. Hidhaa yoon jedhu tokko hidhaa seexanaadha. Lammaffaa immoo jalloo irratti mari'atanii hidhaa waggaa 9 akka irratti murtaa'u taasisan. Ijoollee 4 qaba. Mee waaqayyoon naa galchu. Qalbii fakkaata yeroo as dhaabbatanii haasa'an. Ijoollee 4 kophaa kun guddisaa jira. Mindaan isaa dhaabbateera. Mindaa koo fi hojii xiqqoo dabalataa nan qaba. Isaan guddisaa jira. Lafumaa ka'anii hojii dhugaanni hojjete dabsanii akka inni waggaa 9 waggaa kanarraa kaasee akka inni hidhamu godhan. Mana kana dhufee naa kadhatame jalqabasi. San booda ittiin quufne paastarii biraan deeme biiroon deeme. Boqotuutuma isaan jedhanii cabsee madeeme. Isaan mana barbaade isin mana barbaade keessi kun jedhe. Natti dubbatan waaqayyo afaan daa'immotaa waliin dhahee wanti jalaa amma gubbaatti sakatta'amu jira jedhe. Raajii waaqayyo natti dubbata. Ameen jedheen amaneen galee kamisa ture igbaanyiin gaafadhe caffeen gaafadhe kun sirrii mitiin jedhee gaafadheeni. Achi booda gaafa roobii torban isaatti yeroon deemu nan gale caffee wajjin isaan wajjin hin gale. Wanta waggaa 9 hidhaa waggaa 9 jechuun umurii nama tokkodha sa'aatii kanatti. Waggaa 9 daa'imni koo waggaa 19 waggaa 18 taati jechuudha. Abbaa wallaatti sa'aatii sanatti baay'ee nama gaddisiisa. Hojiin jal'oota kana kan godhe poolisootadha. Kanaaf nan galee waaqayyo natti dubbate maal dhageesse maalidha naan jedhe. Bakka waaqayyo guddaadha mana waan daanyaan jedhu as dhaggeeffadhatiin jedhee ishi jedhee kana. Waan waggaa 9 ture sana ji'a 4tti gaddeebise. Yesuus guddaadha. Haleluuyaa. Hidhaa waggaa 9 ji'a 4tti. Ji'a 4dha ji'a 4. Haleluuyaa. Ji'a 4 immoo namni dhukkubsatee iyyuu sireerran ciisa. Yoo kadhatameef hin fayyu. Waan guddaatu naaf ta'e. Waanuma guddaatu naaf ta'e. Waaqayyo guddaadha. Warri amantanii dhuftan hin fayyitu. Hidhaan yoo jiraate ni hiikamtu. Dhukkubni yoo jiraate hin fayyitu. Waaqayyo du'a kaasa. Waaqayyo naafa diriirsa. Haleluuyaa. Yesuus yaadinaan. Yesuus yaadinaan. Yaadinaan Yesuus. Nagalateeffadhaa waaqayyo. Inni biraan lammaffaan immoo 2006 kaasee nan barsiisas baay'een keessan na beektu nan daldalas huccuun daldala. Warri na wajjin jalqaban baay'ee makiinaallee konkolaataa bitataniiru mana ijaarrataniiru galata gooftaanis mana ijaarrataniiru. Mana garuu isaan hin ijaarranne dhugaadha. Isaan ijaara. Gargaarsuma maatii abbaa manaa koo maaliin ijaarame manni suni. Baay'ee fagaataniiru 2006 jechuun irra gara waggaa 9ti. Nan fiiga baay'een dadhaba. Akkasumaan jedhane raajii.
كنا وريك أبدا إننا كنا ديرون دون دادنا كم كنا نقول بس أتو إبلامس باية كان كنا نجعل تسيطن إبي كباية كانت فكر كنا إبلامس ساديس إبس كنا قاعدين كنا شو معلومنا إبي فما نمي كوني أكمل تلفتني نجافتني كاتاني تلفتني من باية دات أبدي قالوا أركيشدوا أدني وهم baay'een dadhaba kuma lamaaf jaarraa kaase galii kara lamaan qabu tokko kan barsiisummaadha lamaffaan immoo mindaa garuu warruma mindaan jiraataniinuu jiran akkaawuntii duwwaadha bakka yeroo nafsi barsiisonnis ta'e warri kaanis abbaa qabeenyaa naan jedhu anaan garuu waaqaaf keessa kootu beeka dhugaadha. Kanaaf baay'ee nama daatu nan hojjedhaa duwwaadha nan fiigaa duwwaadha akkasumatti natti dubbatan. Maallaqni koo anan beekus jira kan bade kan sigalaa fuudhame kanatti beektus jira kanatti hin beeknes jira dhuguma kanan beekus jira kanan hin beeknes jira inuman saamama kallattiin itti saamamu hin beeku garuu namni waan biraasa hin cufamtu masuujittiin hin cufamtu inuma duutiin kaati hin cufamtu bakka yoo cufamtu ammas taana Yesuus guddaa Amen. Amen. Duwata tungamma lowa duftumo asinis fun Yesus guddaa kanaafu baay'ee natti dubbatanii narraas iyyee seexanni waldaayyuutti kan inni ilaachitti iyyachi dhaqaan jedhaan dhugaan ba'a karas kunoo barsiistuu kanasii fideen dhufe mana sana eebbatu jira fayyinaatu jira kottuun deemnaa deem dirqisiisee mana baaburaa deemu fedhe waan guddaa ergasii kiisiin koo guutuudha dhugaa yoo xinnaate guyyaa 3-4 keessatti 13,000 10,000 hojjedha waaqayyoof haa galatu duwwaan lakkoofne ergasii waan durii keessa kaawwadhus kiisiin koo furuma baadheen deemaan natti tolu amma innatti dubbata waaqayyo raajii bira waan xinnoo agartee gammadaa erta ganaa wanta guddaaf si taanaan jedha waaqayyo haa galatu dhuguma eebbatu jira mana kana dhugumaan fayyinatu jira maqaa Yesuusiin fayyaa warri eebamtan fayyaa warri rakkattan hiikamaa dhuguma raajii kaatanii miillaan dhaabbattanii akkanaaf bistan nan barbaada dhugaadha garaa kootitti fayye karasaa caba kooti fayye salphinaan oole haleluuyaa yaa eebbisa warri dhuguma waaqayyoo waaqeffachuu dhuftani raajii kana eebbisaa dhugaa waaqa guddaa kana immoo ililleedhaan naa galateeffatan yoo asaanii guyyaa galata finnee dhufnamaa booda waaqayyo nama galataa qeeqos qee galataa jaarsikos yoo ba'u raajii nan affeera guyyaa galataa irratti isaantu dhaabbata dhugaadha waaqayyo immoo hin godha kan bara haaraa fulbaanaa fi bara haaraa fi ba'a ba'uusaaf immoo dhugaa baatiitu jira guyyaa galataatu jira raajiin ammumaan naa qabadha sinan affeera qeeqorraa akka nafne waaqayyo guddaa sinaa eebbisu eebbaaf barakataaf sinaa godhu galanni immoo waaqayyoof haa ta'u.